Yoo jibbellee laayik godha, yoo jaalateellee laayik godhan fakkaata. Isiifillee salphina, namicha waliin jiruufillee salphina. Yaa Rabbi saltaari. Imaanni illee murteessaadha. Ji'a fuuldura fuutee dahuuf taate, ji'a sagal geetteetti. Akkam gootaaf? Viidiyoo yoo jala seentu koomentii waan jibbaa qofa. Cidha guddaadhaan bultii ijaarrate. Gaaffii ulfaataadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaa keenya kan Simboodha. Ammas torbee isaa eeggateetiin bifa miidhagaa ta'een sagantaa bashannansiisaa, bohaarsiisaa fi barsiisaa ta'e isin biraan gahuudhaaf anii fi obboleessi keessan Naafil waan hedduu qopheeffanneetiin istuudiyoo keenyatti wal agarra jirra. Daawwattoota keenya torbee gaarii akka ture abdii qabna. Nutis torbee tokko lakkoofsisneetiin Simboo keenyaan walitti dachaanii jirra. Baga nagaa walitti dachaanii jecha Naafi torbeen akkam ture misirraa eegala. Mamanur baga nagaa walitti deebine sis daawwattoonni keenyas baga nagaa walitti deebine yeroo hundaa nagaa nu haa godhu jecha mee sibira maal fakkaata nabira maashaallah ture gaarii ture torbeen mamanur. Torbee tokko gahanii torbee lammaffaaf walitti dachaa'uun ni ima rabbiitii yeroo hundammoo rabbii keenya galateeffanneetiin kan sagantaa keenya kan eegallu ta'a. Torbeen ana biras alhamdulillah torbee gaarii ture. Maashaallah egaa torbee kana keessa waan hedduu ta'ee waan hedduu dabarfatee saniifuu kan dhukkubsatee rabbi haa fayyisu jecha kan rakkatee rabbi rakkina haa baasu jecha rakkataa muslimaa hunda rabbi bakka jirutti rakkina isaa haa baasu jedha sagantaa keenya eegalla. Sagantaa keenya akka Simboodha eegalee jira akkuma isin dura baratame marii tokko mari'anneetiin kan walitti dachaanu guyyaa hadhaatiif immoo daawwattoonni keenyallee sirriitti akka nu hordofu wanti barbaannu maalidha yeroo ammaa kana namoonni irra hedduun jedhamuu ni danda'ama. Zambii namaa dhusuu keessatti gaheen nuti bahataa jirru obboleessi keenya waan inni balleesse tokko badii isaa sattaruu keessatti maal fakkaanna yoommoo kan haala gaarii keessa jiru rabbii keenya galateeffanneetiin akka itti jabaannuu fi yoommoo rakkina kana keessa jiru ta'ee zambii obboleessi keenya ol baasnee mul'isuu keessatti osuma hin beekin yeroo itti galleetiin keessa laaqnu mul'ata dhimma kanarra haasuuf nu barbaadeedhaan. Wanti kun waan yeroo ammaa kana akka hanqina guddaatti namni muslimaa dagatee jirudha. Nama wal sattaruun nama sattaruun keessattuu yeroo sooshaal miidiyaa kanatti badii namaa takka sooshaal miidiyaa irratti baasuun badii namaa takka afaan keetiin himuun akka waan boonaa wayii ta'e jira beektaa. Vaayiraal bahuudhaaf. Vaayiraalii bahuudhaaf hanqina namaa jala deemanii soqanii na sooshaal miidiyaa irratti beekaa ta'ee beekamaa ta'ee tokko jala deemanii hanqina isaa tokko akka godhan barbaadanii suuraa salphina isaa takka sooshaal miidiyaa irratti baasuudhaaf mallaqa horri baasu jiraachuun malamee fi akka biratamaa akka waan booniinsaa akka ittiin boonan waan san yoo godhani akka waan jabduu dalaganii takkatti ittiin boonan yeroo san irra geenye jira jechuudha. Kanaafuu wanti isin jechuu barbaannu namoonni waan akkasii dalagidan badii namaa ol baasuun hanqina obboleessa ofii ol baasuun waan ittiin boonanii miti. Waan saalfatan. Sababni isaas yookaan hanqina sanii olii qabdaati. Gaafa ati hanqina isaa xiqqoo san sooshaal miidiyaa irratti baastee hanqina ta'e guddoo san rabbiin addunyaatti mul'isa. Kanaafuu akkuma beekamu hadiisni illee ni jira man tatabba'a awrata akiihi tatabba'a Allahu awratahu jedha. Namni awraa obboleessa isaa jala deddeeme hanqina obboleessa isaa jala deddeemee soqee rabbi hanqina isaa jala deddeemee soqee uummatatti qabbaasa. Ajaa'iba. Saniifuu hanqina obboleessa ofii jala deemanii soquun barbaachisaa miti. Nama muslimaa tokko namumarraa barbaachisaa miti jechuudha. Rabbiin badii nuti hojjennu dhoksaanis ta'ee ifaan ifatti badii nuti hojjennu rabbiin ni arga halkan haa ta'u dukkana keessatti illee haa ta'u badii kamiyyuu sa'aatii kamiyyuu nuti hojjennu rabbiin jalaa wanti dhokatu hin jiru garuu immoo badii saniif kan nu gaafatu rabbiidha. Namni nu gaafachuun mirga siin qabu jechuudha miti garuu immoo rabbiin badii saniif nu gaafatu rabbiin badii nuti hojjenne saniif nu adabu badii keenya san akkasitti nu sattaree irra nu taree namni immoo akka carraa ta'eetiin badii keenya kan duratti argu san gara gubbaatti baasuudhaaf karaalee hunda yeroo fayyadamu yeroo argitu hedduu kan nama ajaa'ibuu fi hagam takka waliif yaaduun obbolummaadhaa nu jidduudha dhabamee akka jirudha kan agarsiisu. Rabbiin immoo fakkeenyaaf badii nuti hojjennu osoo kallacha keenya kanarratti badii nuti halkaniif guyyaa hojjennu dhoksaadhaan badii hojjennu hundayyuu osoo rabbiin kallacha keenya kanarratti akka viidiyootti kan nu mul'isu ta'eeti nam tokko manaa beetiin nagaayyoo waliin gaafatu beeki. Ilmaa walii argu obboleessaa walii argu haadha manaatiin walii argu iyyuu. Sigalee kophaa bakka dhuunfaadhaan taa'u filata maaliif badiin namni hundinuu badii eenyuyyuu akka hin beekne nurraa hin beekne qabaata jedhee yaada.
Rabbiin Rasuul alayhi salaam qofa qulqulleessee badii isaan hojjetan hunda kan qulqulleessu Rasuul alayhi salaam qofa. Namoonni achi ala jiran hundi isaaniitti badii akka qabaatan dogongora irraa bilisa ta'uu akka hin dandeenyee fi dogongorri isaanii immoo osoo himameetii namoota biratti kan hedduu qaanfatan kan osoo dogongorri sun himameetii jiraachuurra du'a filatan namoonni hedduun jiraachuu ni danda'an nullee dabalatee jechuudha. Kanaaf badii keenya Rabbiinuu kan nu dhufse kana namoonni yeroo ol baasaniitiin akka baay'izawee akka nasihaatti illee yaadanii beeki. Badii kan kee ol baaseetiin sooshaal miidiyaatti haa ta'u iddoo paablikii tokkotti badii kan kee ol baasee dubbatee ebaluu waan akkanaa akka hojjettu argamtee jirta tasgabbaa'ee seera eegi jedhee gaafa dubbatu nasihaa waan sii kenna si fakkaata. Garuu immoo badii guddaa keessa gadee sillee si saaxilaara jechuudha. Kun waan hedduu sirraa qabudha. Sirriidha. Amma dura sagantaa simboo kenna amma dura keessatti rahmata rabbiin nu oole waan jiru keessatti mata duree rahmata rabbiin nu oole keessa tokko musattaruudha waan jiru san irratti yaada bal'aa wayii kaasnee turre. Hordoftoonni keenyas warroonni hin daawwatin duuba deebi'anii yuutuubii miilaan gubbaa ilaaluun hin danda'anii yaada bal'aa wayii kaasnee turre. Bal'inaan ammoo har'a ammoo yaada wal sattaruu jedhu san addatti qabannee dhufnee jirra. Wal sattaruun yaada bal'aadha. Irratti haasoo inni fixuu hin dandeenyu. Garuu akkuma amma jette fakkeenyaa fi namni tokko sooshaal miidiyaa gubbatti ol bahee nama waan gorsu itti fakkaata. Sooshaal miidiyaa gubbatti ol baatee nama badii dalage tokko yookaan immoo nama badii balleesse tokko sooshaal miidiyaa gubbatti ol baatee gorsinaan isa gorsitee miti. Hin jiru sun. Figalee sooshaal miidiyaa gubbatti ani fakkeenyaa fi obboleessa keetii saahiba keetii ol bahee yoo buhii ka balleessaa osoo keessaan natti himuu dandeettu. Osoo qaamaan na beellamtee natti himuu na gorsuu dandeettu sooshaal miidiyaa gubbatti ol baatee na gorsuun ana gorsu miti. Gorsan jedhamu sun. Figalee fakkeenyaaf dhuftee natti himteetu yoo an dide wanni sirraa eegamu maali? Himuudha. Yeroo hedduu jechamoota akka jira akka mu'azzinaa ta'e jedha beektaa. Akka mu'azzinaa ta'e mu'azzinni hin azaana. Abbaan fedhe dhufee salaatee dhiisee dantaasaati miti. Geessu qofa yaamicha taasisu qofa. Wanni hojiin isaa maali? Yaamicha gara salaataatti nama waamu qofa. Abbaan fedhe dhufee saffaan tokko haa salaatu namni shanillee haa salaatu namni kumni shanillee haa salaatu dantaasaati miti. Ajiib. Akkas ta'uu qaba namni keessaan dhaqeetii namni tokko sooshaal miidiyaa irratti. Keessi galee fakkeenyaaf ani hanqina yoo qabaadde keessaan dhufee naa barreesse. Hin sirreessinee mi'aan sana geessee bakka. Wanni irraa eegamu inni natti himuu qofa. Wanuma kanaan wal qabatee yeroo hedduu nama hedduu beekan sooshaal miidiyaa irratti namoota musliimaa sooshaal miidiyaa irratti keessattuu dubartoota sooshaal miidiyaa irratti namoonni gurguddaan itti ka'an. Figalee maqaa isii balleessanii itti ka'anii isii gorsuu isaaniiti bara isaan akka isaaniiti. Intalli tuni yookaan immoo shamarreen tuni morka seentee baateerti. Inuma waan duraan gootu san dachaadhaan godhu eegalte jechuudha. Figalee wanni akkanaa ilma namaati waan ta'eef kabajaan kee yoo tuqame beektaa waan irratti har'a sooshaal miidiyaa irratti wanti jedhu tokko bortiin hin qaanfattu. Saniifuu sooshaal miidiyaa irratti nama gorsuun gorsaa miti. Keessaan nama gorsuudha yoo abbaan sun sirraa dhiisudha. Sirri jettanaa fi keessattuu amma yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaan eebii namaa ol baasuu keessatti gaheen isaa olaanaadha. Sheekota keenya gurguddaallee kaasuu ni dandeenya. Akka nasihaatti fayyadamanii waan isaan kaasan nama badii hojjete tokko sooshaal miidiyaa irratti nama badii hojjete tokko sooshaal miidiyaa irratti yeroo maqaa balleessan argita. Yookaan immoo sooshaal miidiyaa irratti yeroo nasihaa kennan agarta. Garuu paablikii irratti nama nasihaa kennuun nama sana hin sirreessu. Nasihaa yoo kennuu barbaade dhuunfaadhaan dhaqiitii itti himi. Sanuu yeroo kenne itti himtu badii fedhe haa balleessu. Jecha hawwataa ta'een itti himuu qabda. Jecha isa fudhachuu danda'u. Yeroo tokko bara akkaataan itti nasihaa itti kennitu namni sun sirraa fudhachuu dhabuu danda'a. Garuu yeroo itti kennitu waamichi kan kee waamicha bareeda ta'uu qaba. Kan qalbii nama sanii keessa cabsiisan ta'uu qaba. Namoonni tokko immoo yeroo nasihaan sooshaal miidiyaa irratti itti kennamu waan duratti hojjetan san daran itti yeroo jabaatan argata. Fakkeenyaaf dubartiin takka gaafa hijaaba ishii seeraan uffattee uffannaa ishii seeraan uffattee sooshaal miidiyaa irratti kontentiin isiin gadhiistu sun gaarii yoo hin taane yookaan immoo musliimaa waliin kan deemu yoo hin taane nasihaa yoo sooshaal miidiyaa sanatti kennan san sirreessuu caalaan immoo sanit jabaachuutti yoo jetti. Maaliif beekamtii illee argataa deemti waan taateef jechuudha. Darbitee immoo duratti yoo kan hijaaba uffattu hijaaba isii mulqachuutu jira. Yoo kan seeraan qamisii uffattu qamisii gara suriitti jijjiirachuutu jira. Kana yoo taatu hundayyuu maalidha? Namoonni jalqabarra nasihaa akkasitti kennaa turan gaafa isiin
adaba islaamaa irraa gara fiixeetti bahaa deemtu yookaan gaafa hijaaba uffattu turte hijaaba dhiisteetiin mataa qullaa eegalte gaafa immoo surree godhachuu eegalte hin dhiisan. Silaa nasihaan ka kennamu yoomidha yeroo ammaa kana ture silaa isiin qacceetti baate. Kanaafuu nasihaan sooshaal miidiyaa irratti kennamu bu'aan isaa yeroo hedduu badii ta'a. Namoota qacceera jiran dhiibanii achirra qaccee sanarra kuffisuu ta'a si galee miti. Kanaafuu nama hamma danda'ameen gara jidduutti harkisaniitiin badii isaa irraa akka sirreeffamu gochuun illee barbaachisaadha. Amma sooshaal miidiyaa kana keessaa nasihaa gaafa sooshaal miidiyaa irratti kennitu nam tokko maqaa isaa dhuftee ebalu viidiyoon kaleessa takkanatti hojjete kun rabbiin sodaadhu viidiyoo kana sirreessi sooshaal miidiyaa irratti pabliikidhaan kan nasihaa kennan. Kanaafuu viidiyoon sun yoo na bira ga'e maal godhu yaadachi booda nama san sarchi godheetiin viidiyoon hojjete san laalaa jechuudha. Nama saniifoo maaltu baay'ata viiyuun viidiyoo sanii hedduu daran dabalaa fideema. Kanaafuu namni sheexaan illee waswaasiin isaanii jiraata. Waan hundatti mi'eesseetiin viiyuun isaa akkuma baay'atuun laayikiin isaa akkuma baay'atuun koomentii keessatti iyyuu rabbi siyaasirreessu jedha osoo calmeettee koomentii gootee koomentiin hin baay'ata kunillee mootiveet godhaanii nama san. Kanaafuu namni sun maal jalqaba already ija namaa keessa seenaara. Yeroo hedduu namoonni sooshaal miidiyaa irratti ba'an pabliik ta'uu ni barbaadanii kun waan namoota hedduu bira jiru feemas ta'uu hin barbaadan. Kanaafuu carraa kamiinuu feemas haa ta'anii itti dhiibanii deemanii jechuudha. Even negatiif illee jechuudha. Kanaaf nasihaan sooshaal miidiyaa irratti pabliikii maqaa namaa dhahanii viidiyoo namaa yookaan suuraa namaa poostii godhaniitiin waan akkana kana hojjete sirraa kan kun completely badii malee bu'aa takka hin qabu. Warra sooshaal miidiyaa irra jiran ammoo kanuma wal qabsiisee madura kenna keessaallee bahu jiran fakkaata. Waan hawaasa bira hin gahin viidiyoo fakkeenyaaf viidiyoo hawaasa hedduu bira hin gahin fuudhanii hawaasa hedduu biraan akka I think like gochuu namni kenna yoo jibbeellee like godha yoo jaalateellee like godhan fakkaata. Viidiyoo yoo jala seentu koomentii waan jibbaa qofa. Laayikiin ammoo kuma dhibbaatamaan eessa akka dhufu na ajaa'ibaa. Jibbaallee laayikiidhaan ibsatan fakkaata hawaasni kenna hin beekani waan irratti haasa'u jirru wal sattaruu hanqina obboleessa ofii dho'isuu badii obboleessa ofii dho'isuudha. Fakkeenyaaf obboleessi namni tokko saahibni kee obboleessi kee isaa badii hojjetaa jiru yoo ka agartu taate isaa hojii badii hojjetaa inni sin agarre akka waa hin arginiitti cal'istee taa'uun ajirii guddaa si bira qabda rabbiin biratti. Subhaanallah. Waan cal'isteef qofa badii isaa san qabattee waan badii namaa himuun akka ajirii namaa agarsiisu itti namni ilaalu jira nafti fakkaata. Poointii lakkoofsifachuu akkasitti itti fakkaata. Akka waan badii nam tokko yoo badii dalagee isa badii inni dalagee san salphisuun badii inni dalagee san sooshaal miidiyaa irratti himuun hawaasatti himuun ajirii waan argamsiisu wayii itti fakkaata na fakkaata. Warroonni waan akkasii ni fakkaata akkasii miti. Badii obboleessa keetii argitee cal'isuutu argitee sattaruutu ajirii qaba malee argitee himuu miti ajirii qabu. Akkasitti beekaa jechuun barbaade. Qabxiin nuti irratti kaasaa jirru akkuma jettee waa'ee badii namaa yookaan immoo zambii namaa dho'isuuti. Seenaa takka qofa kaasneetiin gara sagantaatti nuti dabarra. Maybe seenaa kana namni hedduunis dhaga'us ni mala. Namichi tokko ture cidha guddaadhaan bultii ijaarrate. Intala fuudhee jechuudha. Cidha guddaadhaan namni naannoo sanii hundi irratti argameetiin intala fuudhee bultii ijaarrate jechuudha. Kanaaf osoo hin turin almost ji'oota muraasa keessatti wal fuudhanii yookaan immoo bultii ijaarrataniitiin ji'a 4 yookaan ji'a 3 keessatti almost da'umsaaf dhiyaatti jechuudha. Kana jechuun osoo isaa walitti hin dhufin dura nama biraa wajjin turtiitti jechuudha. Kun immoo badii guddaadha beeki. Abbaa warraatii fuudhee jira bultii ijaarratee jira cidhaan fuudheera ji'a 3 yookaan ji'a 4 dura fuudheetiin ji'a 4 booda gaafa ilmi isii yookaan intalti isii dhalattuu fi qaanii guddaadha. Isiifillee salphina namicha waliin jiruufillee salphina dahuuf taate ji'a 9 geetteetti akkam gootaaf. Yaa Rabbi saltaari imaan illee murteessaadha. Imaan illee murteessaadha. Gaafii ulfaataadha. Gaafii hedduu ulfaataadha. Namtichi kun immoo waan godhisitti haa himuuti. Badii haadha manaa ishii tana ol baasuu hin barbaanne. Nam biraa akka dhaga'u hin barbaanne. Abbaa isaa, haadha isaa, haadha isii, abbaa isii. Nam tokko hiriyyaan akka dhaga'u hin barbaanne. Maal godhee akka deettu godhe. Nagahan jechuudha. Waan hunda tiriitii godhee fi nagahan akka deettu taasisen. Achi booda hoo maal godhe. Yoo ji'a 3 kana keessatti yookaan ji'a 4 keessatti ilma daa'ima deettee fi innis salphataadha ishiinis salphattuudha. Yoo namni beeke. Yoo namni beeke jechuudha. Ka isaa ta'uu yoo beekan ka isaatti hojjetanii shakkan salphataadha. Kan dhalatu immoo ka isaati miti. Ishiinis ni beekti innis ni beeka. Kanaaf maal godhee zambii isii sattaruudhaaf
Kaalkuleeshinii rabbii waliinii rabbitu xumura. Sun rakkoon qabu. Garuu kan namaa sattaruudhaaf jecha maal godhee akka deettu murteessee ni deettee gaafa deettu immoo daa'ima dhalatee san fuudhee sa'aatii namni jamaan heddummaatee gara masjiidaatti deemu balbala masjiidaa gubbaa kaa'e. Sii galaa miti? Balbala masjiidaa gubbaa kaa'e namni dhufu namni masjiida salaatuudhaaf seenu hundiyyuu daa'ima akkamta kana maaltu asii gatee jedhan eenyutu nama akkamitti dahee asitti gatee jedhaniitiin hedduu gaaffii itti adeeme. Achi booda erga salaanni salaatamee ka'ee booda imaam dur ka'ee daa'ima dhalattuutu dhalateetiin asitti argame abbaa faati isaan beekamtu. Kan eenyuti gaaffiin jedhu ka'e. Namni hundinuu gaaffii kaasee jechuudha. Kan eenyuti uummanni hundinuu jechuudha. Kanaafuu akkam goonaa irratti haa marachuu jalqaban. Dhalattuudha ilma namaati kun yoo guddatee nama bor biyyallee bulchuu danda'uudha. Akkam goonaa masjiidaa fotti miira kan gatamee argame. Akkam goonaa marii jedhu eegalan. Jalqaba irratti harka baase. Eenyu abbaa warraa namticha daa'imti tana deettee jechuudha. Harka baasee isin hundinuu ni beektanii mi jedhe. Ani erga fuudhee ji'a 3 yookaan ji'a 4 hin turre kophaa jira. Haadha manaa kiyya qofa waliin jira. Daa'ima kana yoo fuunee guddifanne anii fi isin abbaa taanee fi guddisuu ni dandeenya. Yaada jedhu kaase uummanni hundi dinqisiifate. Ni beekan akka bultii haaroo jaaratan ni beeka. Hin guddifadhaa. Anii fi haati manaa kiyya daa'ima kanaaf abbaa taanee guddisnaa fi nukkennaa jedhee fudhate. Sii galee miti? Uummanni illee kabajaan itti kenne haadha isaa wajjin abbaa isaa wajjin abbaa ta'eefi jechuudha. Akkasitti daa'imni guddachuu eegale. Hagana mara imaanni kenna zambii walii dhossuun haganarra guddachuu qabaa beeki. Osoo nama biraatii hore nama imaana hin qabne nama akka keenyaa kan osoo hore guyyama san salphina keessatti baasa. Daa'ima ta'uu qofaa daa'ima ulfa ta'uu qofaa miti. Waan biraa barbaadu yoo hin argannillee salphina keessatti baasa. Waan hedduu sooshaal miidiyaa irratti argaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf zambii walii sattaru sadarkaa kanaan yoo olka'u hedduu nama gammachiisa. Waan hagana gahuu miti yeroo ammaa kana wanti baratamaan tokko jira. Maqaa wal balleessanii waan isiin hin godhin waan inni hin godhin maqaa wal balleessaniitu bultiin diigamu jirti. Waan godhee wal sattaruu miti waan hin godhinuu diigamutti jira bultiin rabbi nu hasattaru. Kanaaf rabbiin zambii keenya inni nu sattaree jira namoonni immoo kana keessa galtaniitiin zambii keessan zambii obboleessa keessanii gubbaa irratti baasurraa hundi kenna yoo akka of qusannuufi kan hunda keessa yoo nuti waan jirruufi. Egaa daawwattoota keenya sagantaan sibboo keenya akkuma itti futti jira sagantaa oolmaa keenya daawwannee walitti chaanan irraa fagaatiin asii jenna.